Tole akkam jirtu nagaa fayyaadha. Viidiyoo yeroo darbe waa'ee baqattoota irratti kan ijoollee keenya biyya alaa jiran irratti hojjedhe. Namni hedduun ilaalee jira. Garuu hanga ilaalamee fi hangi deebii kenname kan baay'ee nama gammachiisudha. Egaa hojii kanaaf kana fakkaatan of duraattis kan itti fufutaa jechuudha. Maaliif qo'annoo kana dura ragaan guurrame waan jiruuf bu'uura ragaa sana godhachuutiin waan kanarratti hojiin hojjetamu kan itti fufutaa. Kanaaf isinis wantoota jiran akka hordoftanii fi waan fooyya'uu qabu irratti yaada akka naa kennitan isin gaafadha. Akka jirtanitti waan gaarii isiniif hawwa. Har'aaf ammoo mata duree haaraa tokko isiniif fidee dhufee jira. Kun muuxannoo ijoolleen keenya biyya alaa jiran ijoollee haaraa gara biyya alaatti dhufaniif dhaamanidha. Namni gara biyya alaatti deemuun dura wanti inni hubachuu qabu maal inni jireenya keenyattis wantoonni of eeggannaa gochuu qabu maal inni waan jedhan waan kaasan akkasuma immoo dogoggorri isa tokko bira jiru isa biraattis immoo akka ciminaatti waan jiruuf waan kanneen sheer gochuun barbaachisaa ta'ee argamee jira. Egaa odeeffannoon kun akkuma dura isinii kaase biyyoota Arabaarra ijoollee jiran namni 700 oltu bargaa fi sana guute isa sanarratti hundaa'ee waan guutame jechuudha. Mata duree sanirratti gaafii gaafatame keessa ijoolleen biyya alaa namni tokko otoo hin deemin dura maal irratti gorfamuu qabu kan maal irratti xiyyeeffachuu hojjechuu qabu waan jedhan irratti gaafiin gaafatame jira. Akka waliigalatti gaafileen deebiin hedduu gaafii kanaaf deebi'anii jiru. Garuu akka waliigalaatti yaadota jiran bakka gurguddaa 8tti gurmeessee isiniif dhiyeessee jira. Egaa akkuma beekamu yeroo tokko wanni biyya keessa jiruu fi wanni biyya alaa jiru garaagara yerootti ta'uu sammuun namaallee yerootti rifatu waan jiruuf sanaatiif of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf akkuma beekamu gorsi akkanaa kun akka galaatti waan tajaajiluuf namni gara biyya alaatti deemu haaraan dhimmoota kana sirriitti xiyyeeffachuu qaba. Namni biyya alaa jirullee dhimmoota kana keessaa waan isa fayyadan fudhatee itti deemuu qaba waan jedhu kana kaa'uu barbaada. Biyya ofii keessatti dalagachuun wanti inni jalqaba ergaan isaan dabarsan maal inni xiyyein sammuu biyya itti hojjedhee nan jijjiirama jedhu kun jiraachuu qaba waan jedhu kan kaasan jechuudha. Irra caalaan isaanii waan kaasan keessaa tokko isa kanadha. Irra caalaan isaanii biyya baqachuu isaaniitti ni gaabbuu ni gaddu jechuudha. Biyyatti waan xiqqaarraa hojiin tuffatiin hojjetanii jijjiiramuun akka danda'amu hundi isaaniitu yaada kana akka wantitti akka yaada tokkotti kaasu jechuudha. Kanaaf biyya alaallee yoo deeman hojiin addaa akka hin jirre hojiin immoo asitti tuffatamu biyya alaatitti akka hojjetaa jiran kaasu jechuudha. Kanaaf wanti filannoon isaanii inni jalqabaa namni odoo biyyaa bahuu baatee waan jedhu kana kaasu. Kanaafis akka sabaatti wanti isaan kaasan rakkooleen gamtiin sammuu afaaniin qaama irratti gaan hedduu waan ta'aniif isaan suni keessa namaa miidhu waan jedhu kana akka sababaatti kaasan jechuudha. Gorsi isaanii lammaffaan namni tokko erga deemuuf murteessee karaa seera qabeessaan haa deemu yookaan karaa seera qabeessaatiin daangaa qaxxaamuree haa deemu waan jedhu kana akka gorsaatti dabarsan jechuudha. Gorsi isaanii lammaffaa kana keessatti maal jedhu namni eeyyama hojii argachuu qaba. Karaa seera qabeessa ta'een bahuu qaba. Namni karaa seeraan alaatiin bahu jireenyi isaa gaaga'amaa akka ta'e rakkoo adda addaatiif akka saaxilamuu danda'u akka saaxilamaas jiru kaasu. Amma lammiiwwan keenya Saawud Arabiyaa jiran kanaatiinis wal qabatee rakkooleen jiran waan jala. Kanaaf namni seera qabeessa ta'e yoo dhufe konfidansiin hojii irratti hojii sana hojjechuu danda'a waan jedhu kana sirriitti jala sararanii kaasanii jiru. Plus namni seeraan ala dhaqee immoo gatii humna isaatiiyyuu argachuu akka hin dandeenye argachaas akka hin jirre kaasan jechuudha. Kanaaf namni gatii isaa sirrii sana argachuutiif
karaa seera qabeessa ta'eetiin dhufuun isaa baay'ee murteessaa akka ta'e jala rarranii kaasanii jiru. Inni sadaffaan namni tokko yommuu gara biyya alaatti deemuuf qabu mul'ata kaayyoo fi karoora qabaachuu akka qabu kaasan. Namni tokko yoo gara biyya alaa deemu wantoonni isa dirqisiisan jiru. Gaafii gaafatame keessaa tokko isa kanadha. Waa sadii gurguddaan ka'ee jira san keessaa tokko ofiif galii maddisiisuu fi inni lammaffaan galii maddisiisuu booda maatii gargaaruuf kan ba'u jira. Inni kun immoo galii dabalataa guddifachuuf kan ba'u jira jechuudha. Kanaaf namni waan kana qabatee bahe kun karooraan socho'uu qaba. Mul'ata yookaan kaayyoo qabate sanaaf ammootu kutannoo gaarii murannoo guddootiin hojjechuu akka qabu kaasu jechuudha. Plus namni yommuu biyyaa bahu maaliif biyyaa bahee waan jedhu kana sirriitti dursee beekuu qaba. Sirriitti itti yaadullee danda'uu qabaata. Wanni inni hojjetullee sanaatiin waan wal qabate ta'uu danda'u akka qabaatu kaasu. Plus yoom deemee maal gochuu qabaa, yoomiin dhufaa, akkamittiin waa hojjedha waan jedhu kanarratti karoora qabaachuu barbaachisa. Akka waliigalaatti waan kana milkeessuuf ammoo mul'ata kaayyoof karoora kana milkeessuuf ammoo wantoonni akka yaadaatti ka'an jiru. Isaan keessaa Yaanis waan beeku irratti dabalee ni jalqaba. Itti fayyadama yeroo sirrii qabaachuu kan ammumaan namni karoorfatee deemuu danda'u qabaata. Dhimma fayyadama sooshaal miidiyaa yeroo dheeraa qisaasuu kan yaaduu danda'u qabaata. Inni biroo amala gaarii horachuudha. Egaa amalli gaariin viidiyoo tokko liinkii isaa gara gadiitti isin attaachi godha. Amala gaarii qabaachuu baay'ee barbaachisaadha. Namni amala gaarii hin qabne waa hedduu isaa kan badee ta'a jechuudha. Kanaaf amala gaarii horachuu fi amala gaarii hojjechuun mul'ata keenya bira akka geenyuuf carraa nu kenna. Kanaaf namni naamusa isaa amala isaa sirriitti qaree deemuu akka qabu kaasu. Inni biroo waan mana baheef qofa irratti xiyyeeffachuu danda'uu qabaata. Namni focused ta'uu danda'uu qabaata. Waan biyya manaa baheef dhiisee waan biraa hojjechuu hin qabu waan jedhu kana kaasu. Inni biraa naamusa hojii gaarii qabaachuudha. Yeroo hojii kabaju, waan ogummaan suni barbaadu guutuu, namoota hooggansaa wajjin walii galanii hojjechuu. Dhimmoonni akkanaa kunniin akka naamusa hojiitti wantoota kabajamuu qaban akka ta'e sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Inni biroo haala waliin jireenya hawaasummaa waliitiinis wal qabatee namoota hojjechiisan wajjin hariiroo keenya sirriitti cimsuu danda'uu qabaanna. Isaan qofa odoo hin ta'in namoota naannoo keenya jiran wajjin sirriitti hojjechuun nurraa eegamu. Maaliif ibiddi kophaan boba'u waan ta'eef nama waliin hojjetama. Inni biroo maal inni wanti gara biyya alaatiitti mul'atas kaayyoo karoora qabanne sana galmaan ga'u akka milkeessummaa nu gargaaru keessaa tokko fayyaa ofii eeggachuudha. Hirriba gahaa ga'u, rafuu yeroo boqonnaa argannetti wanti akkasii sanarratti sirriitti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Gama birootiin immoo qulqullina dhuunfaallee eeggachuun fayyaa keenyaaf mataa isaatiin waan fayyaduuf wanta kana akka ergaatti dabarsu. Sadaffaan obsa qabaachuudha. Egaa namni biyya alaa yommuu deemu wantoonni nama qunnaman waan gaariinis gadheen akka jiran isaan sana immoo obsaan cabsanii bira darbuuf of qopheessuun barbaachisaa. Maaliif biyya alaa kanatti gufuun nama qunnamu hedduu akka ta'edha kan ka'u kan beekamus jechuudha. Kanaaf gufuu sanaatiif jilbifachuu odoo hin ta'in gufuu sanarraa mootuu barachaa rakkoo duraa sana akka hin uumamne of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Yeroo hedduu ijoolleen keenya rakkoo uumame sanaatiif yeroo kennanii sammuu isaanii yeroo itti miidhan jira jechuudha. Kanaaf dhimma akkanaa kanarratti sirriitti xiyyeeffannoo gochuu barbaachisa. Maaliif waan darbeerra waan dhufurratti fala barbaadaa deemu rakkoo dabalaa deema waan ta'eef fala irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Plus namni hundinuu garaagaraa qaba. Aarii dallansuun akkasii yoo qabaanne ta'e waan obsa qabaachuu fi waan aarii fi sana to'achuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif obsa dhabuu fi aarii taanii keessa galuun aarsaa hin taane nu kaffalchiisuu danda'a. Hanga lubbuun ofii qaalii tana dabarsanii kennuutti nama deemsisuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo guddoo gochuu danda'u qabaanna. Obsi baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa hiriyaa gaa'ilaa sirrii filachuudha. Egaa asirratti maal inni akka tasaa namni fuudhaaf heeruma keessa osoo hin seeniin deeme carraa gaariidha. Achitti sirriitti tasgabbaa'ee dalagachuu danda'a. Waan jedhu kan akka yaadaatti ka'ee jira. Garuu namni gaa'ila keessa seenee deeme
hojjetu qofa wal hubachuu qaba. Namni achitti hojjetu hojii cinqii keessa jira, stressii keessa jira waan ta'eef namni as jiru hubachuu danda'u qabaata. Wal dhaga'uun baay'ee barbaachisaadha. Waliif obsuun baay'ee barbaachisaa. Pilaas wal aarsuu dhabu. Fakkeenyaaf namni as jiru nama achi jiru yommuu cinqu namni achi yoo aaru achitti hojiin harkaa bada. Sun immoo deebisee namoota achitti isa hojjechiisan wajjin walitti bu'iinsa uuma waan ta'eef asirratti sirriitti of eeggannaa gochuu qaba. Namni as jiru kun hanga danda'ame namni achi jiru sana dallansiisuu dhabuun aarsuu dhabuutiin xiyyeeffannaa kennuu qaba. Pilaas namni asitti jiru waan itti ergame sana sirnaan fayyadamee qusatee jijjiirama jiru mootuu mul'isaa deemuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Inni kun egaa namni achi jiru sun hojii isaa sirnaan akka hojjetu carraa kenna waan ta'eef kanarratti of eeggannaa guddaa gochuun akka barbaachisu kaasanii jiru. Inni ja'affaan ogummaa qabiinsa mallaqaa qabaachuudha. Qarshii fi sirnaan maaneej gochuu, sirnaan qusachuun akka barbaachisu waan ifatti ka'e keessadha. Sanaatiin ala akka yaadatti waan kaasan keessaa tokko maalinni akkaawuntii dhuunfaa banachuun akka barbaachisu kaasanii jiru. Yeroo hedduu namni maatii isaa obboleessa isaatti, abbaa warraa isaatti, haadha warraa isaatti ergaa qarshiin sun immoo haala barbaadamuun hojiirra yeroo itti oolee jira jechuudha. Kanaaf waan kanarra ooluu dhabuun isaa nama achi jiru sana maamilee isaa baay'ee miidha. Qabeenya heddullee akka badu taasisa jechuudha. Kanaaf akkaawuntii dhuunfaa qabatanii isa sanarratti tiraansfar gochaa waan maatiif, hiriyyaaf, qaama adda addaatiif kennamu sana keessaa baasaa deemuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Inni biroo jireenya galii gadi jiraachuu kana namni barachuu akka qabudha. Inni torbaffaan ijoolleen biyya alaa jiran isaan gaabbisiisuu fi dhaammatan maal inni barnoota barachuu qabadha. Minimum namni tokko barumsa sadarkaa lammaffaa osoo xumurii biyya alaa oduu deemuu baatee waan jedhu kana kaasu. Kanaatiin ala afaan biyyatti deemuu sana namni barachuu akka qabu sirriitti jala sararanii kaasanii jiru jechuudha. Kanaaf namni afaan itti deemuu sana beekuu qaba. Pilaas leenjiiwwan akka biyyaatitti qophaa'anii kennaman sirriitti hordofuu danda'u qabaata. Waan jedhu kana kaasanii jiru. Inni 8ffaa fi inni dhumaa communication skill yookaan immoo haala namoota wajjiin itti wal quunnamnu irratti wal qabatee waan ka'edha. Kun maal inni namaatiin hariiroo gaarii yaada ofii ibsachuu, yaada namaa dhageeffachuu, yaada kana gabbifachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e kaasu. Pilaas oduu gara biyya alaatti hin deemin dura odeeffannoo biyya alaa sana sirriitti gaafachaa, hubachaa deemuun akka barbaachisu kaa'anii jiru jechuudha. Kanaaf isa kanarratti sirriitti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif nama keessattuu amanamaa ta'e nama sirriitti keessa nu beekuu danda'urra wanti achi jiru maali, rakkoon akka sana jiru maali waan jedhu kana sirriitti dhageeffachuu fi obsaan hordofuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e kaasuu. Kanaatiin ala immoo namoota waliin hojjetan wajjiin hariiroo gaariin hojjechuun baay'ee akka barbaachisaa ta'e, nama waliin hojjetan sana sirnaan haasofsiisuu, nama saniif kabaja kennuun akka barbaachisu kaasanii jiru. Akka waliigalaatti yoo cuunfin waa hundaa ol rabbitti hirkachuun akka barbaachisu, yeroo hunda yeroo rakkatanitti gargaarsa rabbitti hirkachuun akka barbaachisu hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Pilaas gara biyya alaatti odoo hin deemin dura aadaa fi afaan biyya dhaqnu sun maal akka ta'e odeeffannoo gurarrachuun yookaan funaannachuun waan baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaa. Kanaatiin ala obsa qabaachuun waan hojjetamu qusachuun akka barbaachisu, akkasumas ammoo akkaawuntii dhuunfaa banatanii biyya sanitti fayyadamaa qusachaa deemuun akka barbaachisu. Namni biyya jirullee hojii tuffachuu akka hin qabu, waan hojjetutti saalfachuu akka hin qabnee fi tokko jedhee hojii jalqabuu akka qabu kaasaniiru. Akka waliigalaatti immoo barnoonni waa hundaaf bu'uura waan ta'eef dhimma barnootaatiif xiyyeeffannoo kennuu akka qaban sirriitti ka'ee jira jechuudha. Kanaaf dhimma kanneeniif xiyyeeffannaa kennaa. Galatoomaa, shee waliif godhaa. Naa jiraadhaa, nagayaan galaa. Thank you.